qabamanii mana hidhaa galanii jechuudha. Sanumayyuu mana hidhaa keessattiyyuu yeroo hidhaman akka nama yakka hojjeteettidha jechuudha. Kan hidhamanii hidhaa sana keessattuu dararaa adda addaa kan argaman warri kun bakka qofaatti bakka akka yakka nama hojjetee qofaatti hidhamu malee akka namoota warra kaanii wajjiniin hidhamanii seeraan nyaatanii seeraan dhuganii jiraatu otoo hin taane akka nama yakka guddaa hojjeteettidha jechuudha. Nagaan isiniif haa ta'u hordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyyaa warri mana kofaaraa taatan laayik sheer sabskiraayib godha. Har'ammoo waan haaraa tokko waan Saudi Arabiyaa keessatti ta'e isinii fidee dhufee jechuudha. Innis maal yoo jettanii namoota baay'ee baga gammaddan iqaamaa baafatte akkasumas immoo namoonni baay'een iqaamaa yeroo baafatanii gammadanii sapiraayisii jedhanii walii gammadanii mana ijaazaatti wal waamanii keekii muranii maallaqa guddaa baasanii hanga 12,000 13,000 baasanii namoonni ejjechiifatan jiru. Fakkeenyaaf namoonni badanii ejjetan jechuudha. Namoonni bakkee jiraatan kan waggaa 10 kan waggaa 8 kan waggaa 5tu jira. Isaan kun iqaamaa isaanii yeroo baafachuuf jiru seera amma biyyi kun baase irratti iqaamaa hojjechiifadhaa gaafa jedhan tokkoffaa paaspoortii haaressu achi ka'aniiti immoo iqaamaa hojjechiisu achi ka'anii immoo iqaamaa hojjechiisanii ka'anii kafiila barbaadu jechuudha. Kafiila barbaadanii nama kafiila isaanii ta'uuf maallaqa kaffalanii baasii guddaa baasaniiti iqaamaa kana harkaan ga'atu jechuudha. Gaafa iqaamaa kana harkaan ga'atan immoo akkuma biyya Dubaay, akkuma biyya Qatar, akkuma biyya Kuwait, akkota biyya warra kaanii jedhanii bahanii bashannanuu itti suura ka'uu yaani ofii ijaaba malee abaayyaa malee gadi bahanii suura ka'uun viidiyoo waraabuun bakka bashannanaa aqxee harakaata tokko gochuun never ever biyya kanatti taasumaa hin danda'amu. Iqaamaa baafachuu jechuun biyya kana keessatti biyya Saudi Arabiyaa keessatti akka seera biyya isaanii keessatti tokko wanti si fayyadu iqaamaa baafachuun mana ijaazaa dhaqxee yaaddoo tokko siqiqqii tokko malee yoo mana ijaazaa yookiin mana boqonnaa dhaqxee boqottee seeraan aara galfattee gara hojii keetti deebi'u guyyaa arabni mana ishee keessaa si ariitu waan hin beekneef jechuudha. Lammaffaa yoo dhukkubsatte yoo waan fe'e ta'ee firiidamii waan qabduuf iqaamaa keetiin mana yaalaa seeraan dhaqxee sodaa tokko malee yaalamuu. Sadaffaa biyya magaala tokkorraa gara magaala tokkootti yookiin immoo naannoo tokkorraa gara naannoo tokkootti hojii tokko yoo argatte deemtee hojjechuuf bakka itti fittiishe jedhamu yookiin immoo bakka nama maran sana biratti konfiidensii ofitti amanamummaadhaan akka deemtee hojjetattuuf iqaamaa kan ati hojjechiifattee jechuudha. Malee biyya kana keessatti iqaamaan qaba'anii jettee filattee bishir jettee gadi baatee bishirshir jechuun hin jiru jechuudha. Seera biyya isaaniiti. Biyya kanatti surree kee waxxarattee mataa kee wiigitti xiqqi godhattee bakka bashannanuun hin jiru. Ispaaltii irra deemuun hin jiru. Kaaffee adda addaa deemtee affeeramtee ofirraa fuutee fataa zanaa jechuun hin jiru. Bakka abbaa manaa kee wajjinuu yoo ta'e biyya kana keessatti gaa'ela dhaabbattee yoo jiraatte abbaa manaa kee wajjiniin yoo ta'e jechuudha. Biyya kana keessatti ijaaba kee uffattee naqaaba kee godhattee abaayyaa kee uffattee eenyu akkasin beekne akkuma isaaniitti xaaxattee faana deemtaan amma yeroon isaan faana deemu jechuudha. Dhugaa dubbachuuf akkan shakaalaa ta'e gatii man ijaaba uffadhuuf na beeku. Shakaalummaa koo akkan ijaaban irra jiru na beeku. Warreen immoo xalabaan ala jiran fakkeenya nuti xalabaa warri xalabaa jirru ijaaba keenyan shakaalaa ta'uu keenya ni beeksisna jechuudha. Garuu immoo warreen shakaalaan taane warri immoo bakkee irraa hojjetan immoo ijaaba isaanii xirqim godhanii abaayyaa isaanii akkuma madaamitti xirqim godhanii abashaa taate araba taate namni si beeku hin jiru. Yoo itti siqxee hubatte yookiin immoo yoo afaan isaanii dhageesse bicha adda baafatta malee hundumtu tokkumadha jechuudha. Malee biyya kana keessatti lafa dheeraa deemuun naannaa tokkorraa deemtee ofii kee daandii irra lafa dheeraa deemuun anti gaanamsiin jedhuun re'ee
re'ee ammoo haadha ushuu siin jedhu. Karaa irratti yeroo namni si argu kun re'ee ammoo maali bakkee keessa deemtu siin jedhu. Tokkoffaa ammoo bakkee keessa deemuu kee yoo argan biyya kana keessatti baalageen harkaman si qabdi. Dhugaa rabbi gotottee mana si gashiti, gotottee makiinaa si gashiti, waan barbaadde si goote jechuudha. Daandii dheeraa hin deemu biyya kanatti namni. Maaliifi baratama isaaniiti namni lafa deemuu hin barree jechuudha. Akkasuma yoo nyaadhuuti fira keetti galagalii liqimsii jedha Oromoon. Maaliifi firri kee si nyaatu. Hojjetadhu biyya kana keessatti mataa kee gadi qabii hojjetadhu maallaqa kee walitti qabadhu. Yoo bashannanuu barbaadde Oromiyaa biyya keetti galii, biyya abbaa keetti galiitiin firii deemiidhaan uffadhu, dhiqadhu, fira kee faana maatii kee faana bashannani. Yoon kanaachoo birrii kee walitti qabadhu dhaqi Dubaay deemii bashannani. Dhugaa waaqa. Dubaay deemii, reestooraantii deemii, mana rifeensa sirreeffachuu deemii, bakka adda addaa sargii adda addaa jiru deemii bashannani malee biyya kana keessatti ofitti amanee gaaf tokko qilleensa galchadha rifeensa koo irraa fuudhee qilleensa gashadhamee qooyime. Istaayilii biyya kootiin an deemamee qooyime. Uffadheen surree koo zanaa je'amee qooyime. Caammaa koo zanaa je'amee qooyime. Injiru dhugaa rabbi injiru. Yoo taate yoo bashannanuu barbaadde dhirsa kee bichaa yookiin abbaa manaa yoo qabaatte mana ijaazaa keessatti isuma funduruma abbaa manaa kee sanaa isuma iyyuu jechuudha. Isayyuu manuma ijaazaa sana keessattuu jechuudha. Maallaqa keedhaan fudhattee kaate, maallaqa keedhaan kireeffattee kaate akka garaa kee keessatti ta'uu hin dandeessu. Sababiin isaa manicha kiraa sanaa guutummaatti situ fudhate otoo hin taane hanati kaffaltu persentii muraasa, persentii xiqqoodha. Namni itti gaafatamummaa fudhatee mana sana fuudheeru jira. Manicha sana keessatti immoo amantiidhaan daangeffamee namoota dhiirota baay'eetu achi keessa jira jechuudha. Nama dhiiraa fi dubara bakka tokko galu kun soba miti dhugaamadha mitiire. Kanaaf dhiirota achi keessa jiran keessa akka barbaadde uffatte yookiin immoo namichi inni kafiila ta'ee namichi inni itti gaafatamummaadhaan mana kiraa sana sii fuudhee jechuudha. Akka barbaaddeeyyuu isa biratti uffattee gadi ba'uu hin dandeessu. Tokkoffaa haati manaasaa abbaa manaa koo biratti uffata akka kanaa uffattee hin ba'iin siin jechuun mirga guutuu qabdi. Inni immoo amantiin koo siif hin eeyyamuu uffata hin taane uffattee na dura naanna'inii siin jechuu qaba. Silaa kutaa qophaa keetti immoo hin qabdu jechuudha. Kanaaf maal gootare shaarbii kee ofitti xaxattee dhugaa rabbii dhuguma siniin jedhan mana ijaazaa sirrii mattile warreen ijaazaa keessa jiran hunda isaanii nan beeka dhugaa waaqayyo ciitii isaanii jechuudha. Innaa akkuma isaaniitti xaxattee isaan faana teessee nyaattee dhugdee boqottee raftee bakka hojii keetti deebitaa jechuudha. Amma gadda ijoolleen iqaamaa hojjechiifatanii gammadanii jechuudha. Gammadanii bakka hadiqa deemanii rifeensa isaanii ofirraa fuudhanii hijaaba ofirraa fuudhaniiti viidiyoo waraabuu jammaran. Mana kana keessattuu kaamera si harkatti arginaan bishaan si godhanii lafa si kaa'u mataa si dha'anii jechuudha. Kaamerumayyuu hin jaalatan. Of kaasuu suura manutti suura kaa'aa walloksine akka suura kaanu beektu garuu dhugaan siniin jedha. Suura kaane feesbuukii irra goona, suura kaane yuutuubii irra goona, viidiyoo yeroo waraabnu okanne, suura yeroo kaanu okanne. Amma namni uffatanii bashannanuu namaan jedhamti daqiiqaa 5 daqiiqaa 6 kutaa keenya cufannee mana kutaa keenya kilaasii keenya keessatti cufannee suura kaane viidiyoo keenya hojjenneetu deebinee immoo yuunifoormii keenya uffannee mataa gadi qabannee gadi buunaa jechuudha gara hojii isaaniitti. Tokko ja'a ammoo jechuudha yoo immoo isaan mana jiran ta'e iddoo gahan hubatanii iddoo fagaatanii yoo jiraatan gadi buunee iddoo bareedaa dhaabannee suura kaana. Kanaan achi siree keenya duulaaba keenya jala dhaabannee suura kaana nutu. Dhugaa siniin jedhu waan qalbii miti. Kana siniin jechuu barbaada. Kanaaf warri iqaamaa qabna of harkaa qabnattan of eeggannoo guddaa godhaati itti fayyadamaa iqaamaan kanaaf sin fayyada malee itti suura ka'uu itti viidiyoo waraabuu itti bashannanuu miti siniin jechuun barbaada. Yaada yoo qabaattan dogoggorri yoo jiraate komentii jala kaa'uu dandeessu. Turtii gaarii.